Harka fuunee akkam jirtu maatiiwwan miidiyaa kooti bakka jirtan hundumatti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kuni wiirtuu miidiyaa Egereeti. Ani immoo Nugusee Girmaati. Akkuma beeksisa irratti agartan guyyaa har'aa humna gamtaadhaan hojjechuu mata duree jedhu irratti waan gabaabduu walii qoonnaa. Kun tajaajila damee hawaasummaati. Turtiin keessan hanga dhumaatti akka ana faana ta'u kabajaan isin affeeraa galatoomaa. Egaa humna gamtaadhaan hojjechuu mata duree jedhu yoo kaasnu gamtaadhaan hojjechuu jechuun maal jechuudha? Eenyu fayyada? Eenyu immoo maal fayyada? Eenyuun fayyanne kan jedhu gabaabsinee ilaalla. Kaayoon sagantaa kanaa gamtaadhaan namoonni yoo hojjetan faayidaan isaan gamtaadhaan hojjechuu isaaniitiin argatanii fi humni isaan kaayoo isaanii galmaan akka gahachuu danda'an isaan gargaaru maal akka ta'e kan ittiin agarru ta'a jechuudha. Kanaafuu humna gamtaadhaan hojjechuu በህብረት የመስራት ኃይል mata duree jedhudha. Oromiffaa fi Amaariffaan gabaabumatti kaasnee kan ilaallu ta'a. Egaa gamtaadhaan hojjechuu jechuun maal jechuudha kan jedhu gabaabumatti yoo kaasnu gamtaadhaan hojjechuu jechuun iddoo hojii waliin itti hojjetan kan agarsiisudha. Gamtaadhaan hojjechuu yoo jennu iddoo namoonni dhuunfaa walitti dhufanii dhaabbileen adda addaa walitti dhufanii hojiiwwan waliinii ittiin waliin hojjetanii jechuudha. Gabaabumatti. Kuni nageenya isa seeftii jennu kana nageenya fayyadamaa fi tajaajilaa eeguudhaan hojii waliinii wal wajjin hojjechuu jechuudha. Namoonni dhuunfaa walitti dhufanii hojii waliinii wajjin hojjechuu danda'u gamtaadha. Dhaabbileen adda addaa walitti dhufanii wajjiniin hojii waliinii wal wajjin hojjechuu danda'u kunis gamtaadha. Kanaafuu gamtaadhaan hojjechuu jechuun hojii waliinii wal wajjin hojjechuu jechuudha. Sadarkaa dhuunfaatti walitti dhufanii ta'uu danda'a. Sadarkaa dhaabbataatti dhaabbanni abbaa walitti dhufanii hojii waliinii qabeenya humna namaa walitti fiduudhaan wajjiniin hojjechuu jechuudha. Gabaabumatti jechuudha. Yoo akkana jennu hojii waliinii wal wajjin hojjechuu yoo jennu kallattiidhaan iddoo hojii tokko godhatanii istiraateejii tokko bocatanii humna namaa beekumsa maallaqa walitti fidanii wal wajjin hojjechuu jechuudha. Gamtaadhaan hojjechuu jechuun yoo jennu kaayoon galmi isaa tokko ta'ee qaamni adda addaa walitti dhufee wajjin hojjechuudha. Kuni dhaabbata hundumaaf yookaan immoo namoota hundumaaf garuu ni hojjetaa jechuu miti. Namoonni dhuunfaa isaaniitiin hojjetanii milkaa'uu hin danda'an jechuu miti. Dhaabbileen dhuunfaa isaaniitiin hojjetanii hin milkaa'an jechuu miti. Garuu caalummaa isaa agarra malee namoonni dhuunfaadhaan hojii hojjetanii jijjiiramuu danda'u, guddachuu danda'u, milkaa'uu danda'u. Beekumsa mataa isaanii fayyadamanii, qarshii mataa isaanii fayyadamanii, humna mataa isaanii fayyadamanii namoonni hojii tokko hojjechuu ni danda'u.
Dhaabbanni tokko kophaa isaa hojii tokko hojjechuu ni danda'a. Kophaa isaa jechuudha. Gama sanii milkiin hin jiru jechuu miti. Garuu gamtaadhaan walitti dhufanii beekumsa, humna, qabeenya walitti fidanii istiraateejii tokkoon galma tokkoof wal wajjin hojjechuun caalummaa isaa ilaaluufi malee namoonni dhuunfaa isaaniitiin dhaabbileen dhuunfaa isaaniitiin hojjetanii milkaa'uu ni danda'u. Kan caalu garuu gamtaadhaan hojjechuu kan jedhu qabeenya humna namaa, qabeenya maallaqaa, qabeenya beekumsaa walitti fidanii wal wajjin waliin kaayoo tokkoof hojjechuun gamtaadhaan hojjechuudha. Dhuunfaadhaan qabeenya humna namaa, qabeenya beekumsaa, qabeenya maallaqaa fayyadamanii hojjechuu ni caalaa. Nama waan taaneef namni kophaa isaa mataan isaa gamtaa waan ta'eef kophaa isaa gamtaa waan ta'eef kophummaarra gamtaadhaan hojjechuun hin caala. Humna karaa biraatiin immoo kophaa ofii hojjechuun akkuma milkii qabu immoo disadvanteejii hin qabu jechuu miti. Gamtaadhaan hojjechuun akkuma caalmatti faayidaa qabu, rakkoo hin qabu, hanqina hin qabu jechuu miti. Lamaanuu ni qaba. Kan caalutu kamidha? Bu'aa isaati immoo kisaaraa isaatu cimaadha kan jedhu wal bira qabna malee kophaadhaanis sadarkaa dhuunfaatti sadarkaa dhaabbataatti hojjechuun faayidaa mataa isaa qaba, milkii mataa isaa qaba. Akkuma san immoo kisaaraa mataa isaa qaba, riiskii mataa isaa qaba. Gamtaadhaan hojjechuun kophaa hojjechuurra faayidaa guddaa qaba. Akkuma san immoo riiskii mataa isaa qaba. Kan caalu yoo qabannu garuu gamtaadhaan hojjechuun riiskii qaburra faayidaa qabutu caala waan ta'eef humna gamtaadhaan hojjechuu mata duree jedhu filannee jechuudha. Humna gamtaadhaan hojjechuu. Inni kan biraa gamtaan sadarkaa kamitti hundeeffamaa kan jedhudha. Qabxii ijoo fi bu'uurri. Gamtaan sadarkaa maatiitti hundaa'uu danda'a. Maal jechuudha? Abbaan manaa, haadha manaa, ijoollee wajjiniin hojii waliin hojjechuun gamtaadhaan hojjechuudha. Gamtaadhaan. Hojiin kun hojii biizinasii ta'uu danda'a, hojii idilee mana keessaa ta'uu danda'a. Hojiin kun fakkeenyaaf nyaata qopheessuu yoo fudhanne abbaan manaa waa hojjechaa, haati manaa waa hojjechaa, ijoollee waa hojjechaa, kuni gamtaadhaan hojjechuudha. Gamtaadhaan. Ijoollee guddisuu irratti haati manaa waan tokko hojjechuu, abbaan manaa waan tokko hojjechuu gamtaadhaan hojjechuudha kun. Gamtummaan sadarkaa maatiitti hundaa'uu danda'a. Sadarkaa maatiitti jechuudha. Abbaan manaa, haati manaa, ijoolleen tokko ta'anii biizinasii tokko opereet godhan immoo hojjechuu danda'u. Gamtaadhaan. Inni gumaachanii wajjiniin jechuudha. Suuqii tokko banatanii ta'uu danda'a. Faafrikaa tokko banatanii ta'uu danda'a. Dhaabbata tokko banatanii ta'uu danda'a. Wajjiniin waliin hojii biizinasii haa ta'u hojii idilee mana keessaa hojjechuun gamtaadhaan hojjechuudha. Kanaafuu hojiin gamtaadhaan hojjechuu kan eegalu mana keessatti. Hojiin gamtaadhaan hojjechuu mana keessatti hin eegalle alatti yoo eegale bu'aan qabu. Kanaafuu gamtummaan sadarkaa dhuunfattis haa ta'u sadarkaa dhaabbataatti eessaa eegala? Maatirraa eegala. Sadarkaa maatiitti hundaa. Fakkeenyaaf namoota sadarkaa maatiitti walitti hin dhufne wajjin gamtaadhaan hojjechuuf
maatii keessatti gamtaadhaan yaadanii walii yaadanii yaada sanirratti walii galanii gabbisanii mana yaada walitti fidanii namoonni adda addaa gamtaa ijaarratanii hojjechuu danda'u. Garuu ka'umsi isaa eessaayi manaayi. Yeroo tokko dhaloota alaa ijaaruu deemuun kisaaraadha. Bu'aa hin qabu, faayidaas hin qabu. Maatirraa yoo kaate garuu maatirraa jijjiiramni guddinni maatirraa yoo ka'e jijjiiramni sadarkaa biyyaatti addunyaatti barbaadisuun salphaadha. Kanaafuu gamtaadhaan hojjechuun kan eegalu hojii kamiyyuu maatirraa. Hiriyaa kee wajjin hojjechuu yoo barbaadde sadarkaa maatiitti dhimma sanitti mari'attee haasoftee walii galtee yaada waliinii gootee maatii biraa wajjiniin yoo walitti dhufte gamtaadhaan hojjechuun. Kanaafuu gamtaadhaan hojjechuun kan eegalu kallattii kamiinuu sadarkaa maatiitti jechuudha. Hojiin abbaan mana yookaan haati mana yookaan ijoolleen sadarkaa maatiitti walii hin galamne yoo eegalame bu'aan isaa baay'ee xiqqa. Inumaa kasaaraa guddaa keessa nama gashuu danda'a. So gamtaadhaan hojjechuun kan eegalu sadarkaa maatiitti. Hojichi immoo hojii biizinasii ta'uu danda'a, hojii idileeti. Hojii idileeti. Kanaafuu ilaalcha kana qabanneeti dhimma gamtaadhaan hojjechuu kaasnee ilaallaa jechuudha. Ilaalcha kana gamtaa jechuun sadarkaa dhuunfattis haa ta'u walitti dhufanii sadarkaa dhaabbataatti haa ta'u dhaabbilee adda addaa walitti fidanii humna namaa qabeenya maallaqaa yeroo beekumsa qaban fayyadamuudhaan kaayoo tokkoof waliin hojjechuu jechuudha. Kana yoo jennu garuu sadarkaa dhuunfatti beekumsa qaban qabeenya maallaqaa yeroo qaban fayyadamanii humna qaban fayyadamanii hojjechuudhaan milkiin hin jiru jechuu miti. Gareedhaan immoo gamtaadhaan walitti dhufanii hojjechuudhaan milkiin hin dhufu jechuu miti. Garuu kan caalu gamtaadhaan hojjechuudha kan jedhu qabannee gamtummaan immoo kan eegalu sadarkaa maatiitti hojii idileem sadarkaa maatiitti hojjetamuu hanga hojii biizinasii alatti hojjetamutti gamtummaan kan eegalu sadarkaa maatiitti. Kanaafuu kisaaraa gamtaadhaan hojjechuu caalaa bu'aa isaatiitu caala waan ta'eef gamtaadhaan hojjechuun humna jennee kan kaasne kanaaf. So gamtaadhaan hojjechuun faayidaa maal qaba? Faayidaa gamtaadhaan hojjechuu karaa lamaan kaasna. Karaa tokkoon qabxii 3 kaasna, karaa tokkoon qabxii 4 kaasna. Karaa biraatiin faayidaa 7 kaasna jechuudha. Faayidaa 7. Gamtaadhaan hojjechuun tokkoffaan namoonni dhuunfaa adda addaa yoo walitti dhufan yookaan dhaabbileen adda addaa yoo walitti dhufanii wal wajjin humna qaban, beekumsa qaban, dandeettii qaban, qarshii qaban walitti fidanii hojii yoo hojjetan faayidaan isaan argatan inni tokkoffaan karaalee milkii adda addaa uummachuuf isaan gargaara. Karaalee milkii adda addaa hojjechuuf isaan gargaara. Istiraateejii adda addaa haarawa. Maaliif amma namoonni adda addaa yoo walitti dhufan muuxannoo adda addaa qabu. Barumsa adda addaa sadarkaa barumsa adda addaa irra jiraachuu danda'u. Environmentii yookaan immoo iddoo adda addaatti kan guddatan ta'uu danda'u. Umriidhaan gargar ta'uu danda'u. Kanarraa kan ka'e gara tokkotti dhufanii hojii tokkoof istiraateejii tokko yoo qopheessan caaseeffama bulchiinsaa tokko yoo qopheessan yaadni namoota kanaa walitti dhufa. Wal nyaatee sukkuumamee bishaatee gara yaada tokkotti yoo dhufu
karaa jijjiiramaaf sadarkaa dhuunfatti yaadne saniin adda kan ta'e karaan jijjiirama haarofti asirraa kalaqamaa jechuudha. Asirraa kalaqama. Namni hojii hojjechuuf akkanumaan lafaa ka'ee yaadu rakkoo tokko qaba. Rakkoo tokko qaba. Maali rakkoo isatu beeka. Kanaafuu rakkoo sadarkaa dhuunfattis haa ta'u sadarkaa dhuunfatti sadarkaa dhaabbataattis haa ta'u rakkoo fi hanqina qabnu san furachuuf karaalee haarawaa istiraateejii haarawaa bocuuf humna nuu ta'a. Gamtaadhaan hojjechuun. Gamtaadhaan hojjechuun. Namni sadarkaa dhuunfatti hanqina maallaqaa, hanqina beekumsaa, hanqina humnaa qabaachuu danda'a. Namni sadarkaa dhaabbata qabutti rakkoo maallaqaa qabaachuu danda'a, rakkoo istiraateejii qabaachuu danda'a. Hanqina sadarkaa dhuunfattis haa ta'u dhaabbataatti qabaachuu san furuuf hanqina qabnu rakkoo qabnu furuuf waan ta'eef hojjechuu kan barbaanne walitti dhufnee yoo wajjin hojjenne rakkoo qabnu saniif karaa yookaan istiraateejii haarawaa burqisiisuuf humna guddaadha gamtaadhaan hojjechuun. Gamtaadhaan. Buusaa gonofaa yoo jedhanii amma hawaasa Oromoo keessatti yaadatu. Buusaa gonofaa jechuun dhaaba hawaasaati. Hawaasni rakkoo qabu maallaqaan ta'uu danda'a, beekumsaan ta'uu danda'a. Karaa adda addaatiin siistama yookaan istiraateejii ittiin furatudha. Humna. Kanaafuu rakkoo keessaa bahuu barbaannu, furachuu barbaannu saniif istiraateejii haarawaa uumuuf nu gargaara. Gamtaadhaan hojjechuun. Gamtaadhaan hojjechuun. Yaada namoota adda addaatu walitti dhufaa, beekumsa namoota adda addaatu walitti dhufaa, muuxannoo namoota adda addaatu walitti dhufaa. Kun yoo walitti dhufee sukkuumamee bishaatee tokko ta'ee yoo bahu istiraateejii haarawaa ta'a. Istiraateejii haarawaa ta'aa jechuudha. Kanaafuu gamtaadhaan hojjechuun inni tokkoffaan humna istiraateejii haarawaa jijjiirama barbaannu fiduuf nu gargaaru kalaqachuuf humna ta'uudha jechuudha. Inni lammaffaan muuxannoo ciccimoo walii qooduuf nama gargaara. Muuxannoo ciccimoo. Namni cimina mataa isaa qaba. Baayizawiin namni tokko haga keenya cimaa miti jennee kiritisaayiz gochuu kan dandeenyu waan nu irratti cimaa taane saniif qofa ta'uu qaba. Malee nama akkanumatti fuutee dimshaasha kun cimaa miti faayidaan qabu asiin bu'e achiin ba'e jechuun hin dandeessu. Namni waan ati ittiin cimaa taate saniin cimaa waan hin taaneef dadhabaa jechuu miti. Waan ati ittiin cimaa hin taane maybe umrii kee guutuu waan ittiin cimaa ta'uu hin dandeenye inni cimaa ittiin ta'uu danda'a. Inni cimaa ittiin ta'uu danda'a. Ati qonnaan cimaa yoo taate inni daldalaan cimaa ta'uu namni dadhabaadhaa homaan beeku jettee nama kiritisaayiz gochuun sirrii miti. Sirrii miti. Eeyyeni ani waan hiriyaan koo ittiin cimaa ta'e saniin dadhabaa ta'uu hin danda'a. Fakkeenya salphaa fudhachuuf barataan tokko fiiziksiidhaan cimaadha, barataan tokko immoo baayoloojiidhaan cimaadha. Barataan baayoloojiidhaan cimaa ta'e dirqamaan fiiziksiidhaan haga barataa fiiziksiidhaan cimaa ta'e san cimaa ta'uu hin qabu. Dirqama miti sun. Ijoolleen lamaan kun kan baayoloojiidhaan cimaa ta'ee fi fiiziksiidhaan cimaa ta'e yoo walitti dhufanii wajjiniin qo'achuu wal gargaaruu keessa yoo seenan cimina qaban san walii qoodu. Sun baayoloojii qo'achiisaa kun fiiziksii qo'achiisaa walii guutanii cimina dhuunfatti qaban san maal gochuuf isaan gargaaraa? Walii qooduuf isaan gargaaraa jechuudha. Yaada wal jijjiiruu, muuxannoo walii jijjiiruu. Kanaafuu hir'ina tokko guutaa, hir'ina tokko guutaa deema. Kanaafuu gamtaadhaan hojjechuun humna hir'ina keenya ittiin guuttannudha. Amma namoonni tokko yeroo baay'ee nama dhiba baayizooni.
nama dhiba. Selfish ta'anii fakkeenyaaf barataanii cimaan mucaa tokko qo'achiisuun akka waan mucaan inni qo'achiisuun isa caalutti barataa yaadu gadheen jira. Jira gadhee. Hin jira. Akkasii miti garuu dubbiin akkasii miti. Barataa qo'achiisu barataa qo'atu san caalaa ciminni dabalaa kan deemu qo'achiisaa saniif. Qo'achiisaa saniif. I tell you. Humni isaa dabalaa deema agartee sarchi godha. Hin ilaala maaliif barataa tokko qo'achiisuu deema. Qo'achiisuu deema. Kanaafuu gamtaadhaan hojjechuun cimina qabnu walii qooduuf humna guddaadha. Hin fudhanna. Kennuu qofaa miti fudhachuun jira as keessatti. Agartee amma fakkeenyaaf sadaffaa irratti hin kaasna of course. Sheer walii goona. Sheer walii goona. Inni sadaffaan walii keenya wal gargaaran. Humna ittiin wal gargaaranidha. Sadaffaan. Humna ittiin wal gargaaran. Ga'umsa dandeettii waliinii humna ittiin ijaaratanidha. Gamtaadhaan hojjechuun. Gamtaadhaan hojjechuun humna ittiin wal gargaaran. Humna ittiin ga'umsa waliinii ijaaratan. Kalaqatan jechuudha. Maal jechuudha kun? Fakkeenyaaf bu'aa qofaa miti ilaaluun kan nurra jiru gaafa gamtaadhaan hojjechuu waan jedhu kaasnu riiskii sheer goonu sanis immoo ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf namni tokko dhuunfaa isaatiin miliyoona tokko kasaaruurra nama 10 ta'ee miliyoona tokko kasaaruu wayya. Kasaaraan kasaaraadha. Kasaaraan kasaaraadha. Dhuunfaadhaan miliyoona tokko kasaaruurra 10 ta'anii miliyoona tokko kasaaruu wayya. Because riiskii illee sheer goota gamtaadha yoo hojjettu. Faayidaa bu'aa isaa qofa osoo hin ta'in riiskii illee sheer goota. Riiskii mataa isaa. Soo miliyoona tokko nama 10 yoo kisaartu 100,000 kisaarta. Kophaan kee miliyoona tokko kisaartu miliyoona tokko kisaarta. Miliyoona tokko. Kanaafuu gamtaadhaan hojjechuun humna ittiin wal gargaaran ga'umsa waliinii ittiin ijaaratanidha. Ga'umsa waliinii ittiin ijaaratan. Ga'umsa waliinii. Kanaafuu humna yoo jennu inni sadaffaan kanaaf jechuudha. Namni tokko akkuma duratti kaasne dhuunfaa isaatiin hojjechuu danda'a. Gamtaadhaan hojjechuu danda'a. Dhuunfaa isaatiin yoo hojjete wal gargaaru waan jedhu hin jiru keessa. Bu'aa isaas kisaaraa isaas kophaa isaa sheer godhata. Asitti yoo dhufne immoo waan baay'ee of keessaa qaba. Gamtaadhaan hojjechuun kompileeksidha. Waan baay'ee wal xaxaa of keessaa qaba. Waan baay'ee. Kanaafuu itti wal gargaaruuf ga'umsa waliinii ijaarachuuf nama fayyada. Nu immoo nama. Namni ga'umsa caalaa qabu tokko ga'umsa xiqqaa nama qabu fidee ikonomikaalii ta'uu danda'a. Ga'umsi kuni beekumsaan ta'uu danda'a. Ga'umsi kuni humnaan ta'uu danda'a. Ga'umsi kuni hancaalu kan xiqqaa san fidee agarte fidee ittiin san guddisaa ittiin fakkeenya daldala keessatti salphumatti kana ilaaluu dandeenya. Salphumatti fakkeenyaaf namni oomishu industirii saamunaa qabu tokko booda yaa ukaadhu marra nan kaasa kakkan saamunaa qabu tokko inni oomishaa ijoollee hojii hin qabne immoo gurmeessee oomisha inni oomishu san karaa seera qabeessan akka raabsan godha. Ijoolleen gurmaanii faafrikaa irraa fudhatanii raabsan sun immoo suuqii xixiqqoodhaa kennu. Warri suuqii xixiqqoo sun immoo bu'aa itti dabalatanii warra fayyadamtoota dhumaa sanitti gurguru. Agartee amma waan ta'e ilaali. Namoonni sadarkaa dhuunfatti fayyadaman sun suuqii naannoo isaanii jirurra salphumatti fudhatan. Warroonni suuqii qaban sun immoo ijoollee gamtaadhaan gurmooftee industirii irraa fudhattu sanirraa qeetti fudhatan. Amma as keessatti abbaan industirii sun bu'aa argachaa jira. Bu'aa lama argata. Ka maallaqa argata. Nama argata.
yeroo baay'ee bu'aa namaa kaalkuleetiin godhuun industirii kee keessatti nama 300 yoo hojjechiistu kuni bu'aadha piroofiitidha kun mataan isaa garuu kaalkuleetiin godhuun that is why hojjetaa kan dhiibnu hojjetaa akka namaatti miti akka uumama biraatti hojjechiistee mindaa xiqqaa kan itti kafaltu kabaja isaa kan hin qabne rakkatee yoo hafe hayyama kan hin kennineef yoo hafe kan irraa murtu saniif namni bu'aadha nama argattaa nama buufattaa lammaffaa immoo qarshii argattaa agartee qarshii argatta kanaafuu ittiin wal gargaarra gamtaadha yoo hojjennu sirraa wanni hafu hin jiru kophaa kee hojjettee waan argattu gamtaadhaan hojjettee wanti dhabdu hin jiru inumaa caalmataa asii galee caalmataa bu'aa kuma argattu riiskii mataa isaa qaba riiskii mataa isaa qaba sheer goota kanaafuu gamtaadhaan hojjechuun humna ittiin ga'umsa waliinii ijaaratan uummatan ga'umsi kun maallaqaan ta'uu danda'a beekumsaan ta'uu danda'a agartee humnaan ta'uu danda'a ittiin uummatanidha humnaa jechuudha pirisimpliin gamtaadhaan hojjechuu kana namaa kenna waan sadan kanaa jechuudha kana qofaa miti afuraffaa irratti humna miira wal amanuu ittiin uummannuudha humna miira wal amanuu amma addunyaa kanarra olaalti namni ofiis hin amanu namas hin amanu ofiis hin amanu namas hin amanu inuma maal jedhe kophaa kan nyaatu kophaa du'a jedhuumti yoo wajjin hojjenne yoo walitti dhufeenya hojii qabaanne hojiin kun baay'ee tajaajila amantaa ta'uu danda'a tajaajila hawaasummaa diinagdee siyaasaa ta'uu danda'a namoonni wajjin hojjetan gidduu isaaniitti wal amanuu salphumatti uumama because galma sheer godhu agartee dhumarra galma mataa isaanii qabu waliin kan attee hin godhan waliin kan milkeessan dhaabbata lama ta'anii walitti hidhamanii galma tokko milkeessuuf hojjetu namoota lama ta'anii sadi ta'anii walitti hidhamanii galma tokko milkeessuuf hojjetu so gidduu isaanii wal amanummaan dabalaa guddachaa deema waan baay'ee sheer godhu miira sheer godhu qaaman qofaa miti kan walitti dhufan yaada sheer godhu miirri isaanii gara tokkotti dhufaa deema kanaafuu inni afuraffaan humna wal amanuu ittiin uummannuudha humna amma yeroo baay'ee kan wal shakkinu waan waliinii waan wajjin hin qabneef waan waliin qabna jenne san irratti waliin hin jiru fakkeenya amantaa tokko wajjin hordofaa namoonni waliin galan waliin amanan inuma walitti mammaaku haati hattuun ilmoon amantuu jedhanii walitti mammaaku isaan waliin qabu malee waliin hin qaban amantaa ortodoksii yookaan amantaa musliimaa amantaa pirootestaantii jedhamu tokko wajjin hordofu malee amantaa san wajjiniin hin hojjetan amantaa san keessatti tokko hattuudha tokko kennaadha tokko sobduudha tokko dhugaa ragaa ba'a waajjira tokko keessa wajjin hojjetu malee waliin waa hin qaban waajjira tokko keessa wajjin hojjetu dhaabbata tokko keessa wajjin hojjetu wajjiniin hojjechuu waliin qabaachuu jechuun wajjiniin hojjechuu jechuuti waliin qabaachuu dandeessa amantaa waliin qabaachuu dandeessa dhaabbata tokko waliin qabaachuu dandeessa yoo wajjiniin gareedhaan hin hojjenne waliin amantu kanaafuu wallaanneessita dhaabbata tokko keessatti mana amantaa tokko keessatti wallaanneessita haga walaajjeesutti deemuu dandeessa yoo gamtaadhaan wajjin hojjenne dhaabbata waliin qabnu san keessatti amantaa waliin qabnu san keessatti yoo wajjin hojjenne gidduu keenyatti wal amanamummaan dabalaa deema wal amanamummaan dabalaa deema kanaafuu gamtaadhaan hojjechuun
humna wal amanuu ittiin uummannuudha jechuudha. Waan waliin qabnu san walii yoo hojjenne gidduu keenyatti wal amanuun salphumatti milkaa'a. Wantoonni afran kun gama tokkoon humna gamtaadhaan hojjechuutiin irraa argannu. Faayidaa gamtaadhaan hojjechuu ittiin argannudha. Wantoonni afran kun. Gama biraatiin immoo wantoota afur gamtaadhaan hojjechuudhaan kan immoo argannu jira. Gamtaadhaan hojjechuudhaan kan argannu. Tokko miira abbummaa guddisuudhaan haamilee keenya kakaasa. Miira abbummaa guddisuudhaan haamilee keenya hin kakaasa. Yoo wajjin hojjennu agartee yoo wajjin hojjettu bakka tokko yoo ba'u yoo agartu. Keetis kaam amantaan sun keeti dhaabbanni sun keeti. Amantaa waliin qabdu san keessatti tokko yoo soomu tokko yoo sagadu tokko waan amantaan sun barbaadu hojjechuu keessatti yoo ba'u yoo agartu maal ta'a haamileen kee hin kaka'a agarte hin kaka'a amantaa kana waliin qabda barumsa kana waliin barattee amma inni yoo akkasitti dhama'u yoo laaltu haamileen kee illee kaka'ee maal ta'a gara isaatti ceeta agarte wajjini kan isaa sun keeti ka dhaabbata tokko yoo wajjin qabaatte dhaabbata san keessatti tokko yoo halkanii guyyaa dhama'u maal dhaabbanni kun kiyya sii miti inni akkanatti dhama akkanatti bu'a akkanatti ba'a kanaafuu anillee akka isaa kanatti hojjechuun narra jira dhaabbanni kun kan waliinii keenya jettee hamilee ila hojii san sii kaka'aa jechuudha sii dabala hin fooyyaa hamileen hojii miirri abbummaa kee sirriitti caalmatti sitti dhagaamaa waan because ati qoosaa tokko hojjechaa azza'iindi yoo faayidaa saniif dhuftu akka nama tokkotti sitti dhagaama. Kanaafuu isa wajjin hin bu'a yoo kun hin taane wanni waliinii sun yeroo dheeraadhaaf itti fufu. Kanaaf abbaan manaa fi mana ijoollee 5 ijoollee 6 wajjiniin argatanii addaan bahu. Waliin qabu malee wal wajjin bultii san ijaaraan jiran. Tokkoon ijaaraa tokkoon diiga. Tokko duubatti harkisa tokko fuulduratti dhiiba. Fuulduratti. Kanaafuu miira ittiin abbummaan itti dagaagu hamileen hojii itti kaka'udha. Gamtaadhaan hojjechuun faayidaan inni nuu kennu keessaa inni tokko jechuudha. Inni tokko. Inni lammaffaan wal amanamummaa cimseet walitti dhufeenya keenya guddisa. Wal amanamummaa keenya cimsee ijaaree utubeet walitti dhufeenya keenya maal godha guddisa. Agarte amma yeroo tokko mawwalad qaanqaanoo yoo jedhanii nageessu. Mawwalad qaanqaanoo yoo jedhan hin nageessu. Mawwalad qaanqaanoo yoo jedhan hin nageessu. Maal jechuudha kun? Namoonni wajjiniin haga obboleettii yookaan obboleessa abbaa fi haadha tokkorraa dhalatan san caalaa waliin jiru. Kanaafuu namoonni kun obboleessa walirraa dhalatan san caalaa mucaa yookaan mucayyoo wajjiniin hojjetan san wajjin walitti dhufeenya guddaa qaba. Kana maaltu wajjin hojjechuu? Wajjiniin hojjechuutu fida kana. Wajjiniin hojjechuutu fida kana. Kanaafuu wajjiniin gamtaadhaan hojjechuun wal amanamummaa keenya san guddiseet walitti dhufeenya keenya san dagaagsaa. Namoonni wajjiniin dhalachuu miti naannoo tokkotti wajjiniin hin guddanne
gaafa hojii waliin qaban walitti dhufeenyi isaa cimaa haga waa wajjin dhalatan yookaan immoo bakka tokkotti wajjin guddatan mana barumsaa tokko wajjin baratan waajjira tokko wajjin hojjetan fakkaatu caalaa walitti dhufu wala manu agarte wala manu kanaafu gamtaadhaan hojjechuun immoo faayidaan inni qabu tokko wal amanamummaa keenya ijaareet utubseet walitti dhufeenya keenya guddisaa akkanuma waan wajjin nyaataniif waan wajjin dhugan yeroo tokko hin agarraami hiriyoota afaanii wal fudhatanii nyaatu jennee namoonni leellisaa turre yoo lajjeesanii nagar yoo lajjeesan sadarkaa hawaasatti ta'uu danda'a sadarkaa dhuunfatti ta'uu danda'a isaan waliin waa qabu malee waliin hin utuban hin ijaaran agartee hin ijaaran haati mana abbaa mana ajjeeste abbaan mana haadha mana ajjeese akkana ta'e yoo jennu isaan bultiisaa waliin qabu malee isaan bultiisaa wajjin hin ijaaraan jiran bultiisaa gidduu isaanii wal amanamummaan hin jiru wal amanuun hin jiru kanaafuu walitti dhufeenyi isaanii hin guddatu hin ceewu amma duraan abbootii keenya yoo agartan daldalaaf karaa dheeraa deemu yoo deeman buluus danda'u bakka irra deddeebi'anii bulansan soddummaadhaan karaa adda addaatiin walitti firoomu agar hin guddata walitti dhufeenyi jechuudha walitti dhufeenyi oduu waliin amanii walitti dhufeenyi guddachuu hin danda'u wal amanuun barbaachisaadha wal amanuuf immoo waliin hojjechuun barbaachisa fakkeenyaaf amma biyya keenya keessatti naannolee fudhattan waraana keessa rumbar naannolee official godhanii miidiyaadhaan labsine malee waraana keessa saayikooloojikaalii walitti jiru maaltu kana fide wal namanan waan waliin amanneef walitti dhufeenyi isaanii hin guddatu bakkuma kaleessaa san jira bakkuma kaleessaa hin guddatu waliin amanan ka waliin amanan gara naannoo tokkotti soo dhufte immoo even kaabinoonni magaalaa tokko godina tokko naannoo tokko gaggeessa waliin amanan kanaaf walitti dhufeenyi isaanii hin guddatu hanga wal ajjeesuu malee walii duutti hin dagaagu walitti dhufeenyi isaanii wal balleessuu malee walii badu wal godaansisuu malee walii godaanu gara sanitti nuuf maaliif gamtaadhaan hojjetanii wal amanuu san hin guddisin hin ijaaran kanaafuu gamtaadhaan hojjechuun wal amanuu kana maal godhaa ni ijaara ni cimsa gaafa wal amanuun kun lafa qabate walitti dhufeenyi keenya maal taa deema guddachaa deemeet hojii bakka walii bu'anii hojjechuu bira darbeet walii godaanuu walii du'uu walii reebamu gara sanitti ce'aa deema malee bilbila sa'aatii 24 waliin haasa'uudhaan walitti dhufeenyi guddatu hin jiru dhaabbata tokko wajjin gaggeessuudhaan walitti dhufeenyi guddatu hin jiru wal amanuu yoo hin jiraanne bakka san yoo hin jiraanne kanaaf baay'ee biyyootan guddanne keessatti rakkoon kan jiru kanaaf waliin amanan dura taafitti ana waliin amanan dura hojii gaggeessan barreessituu naman hin amanu kanaafuu gamtaadhaan hojjechuun bu'aan inni qabu keessaa inni karaa biraatiin ilaallu lammaffaan wal amanuu kana ijaareet utubeet walitti dhufeenya keenya guddisaa gartanii amma gaafa aangorraa bu'u namni tokko nari'u bakka konkolaataa irraa fudhatanii maal godhan hin nari'u maaliif walitti dhufeenyi isaanii hagasan dallaa san bira hin ce'u lagasan hin ce'u malee naannoo wajjin hin gaggeessitu keessatti akkamitti namoonni gamaa gamana dhaabbatanii waluun kuru
walitti akkamitti kun hin ta'u. Agarte walitti dhufeenyi isaanii baay'ee gabaabduu naaroo dhiphoodha. Kanaaf immoo sababni waliin amanan. Akka wal amananiif immoo wajjiniin laphee tokkoon jecha tokkoon gamtaadhaan hin hojjetan. Hin hojjetan. Akkuma balballi morkaa banaa bula jedhame san rakkoodhaa jechuudha. Inni sadaffaan maalla talawaawaachinnet kan jennu kun jijjiiramuu dhaabbataa yookaan gamtaa sanii sadarkaa guddaatti ceesisuuf ni fayyada. Sadarkaa guddaatti fakkeenyaaf civil engineerri tokko, electrical engineerri tokko, mechanical engineerri tokko kunniin yoo walitti dhufan konkolaataa isaan hojjetan laala. Konkolaataa isaan hojjetan. Rakkoo bakka tokkotti uumame san gareedhaan, waliigalteedhaan, gamtaadhaan muuxannoon hojjechuu keenya guddaa yoo ta'e salphumatti sirreessina. Salphumatti ni sirreessina. Salphumatti teenyee yaada burqisiisna. Teenyee humna walitti baasna, yaada walitti baasna, maallaqa walitti finna. Rakkoon sun salphumatti jechuudha. Salphumatti. Kanaafuu walitti yoo dhufnu rakkoo finnee dhufnan bari walitti. Kanaafuu rakkoo kophaa keenyatti ittiin dhibamnu san sassaabnee walitti finneeti fala anuma qofarraa rakkoo kiyya furuuf burqu san nama 4 nama 5 irraa yaada adda addaa fala adda addaa burqisiisee gara tokkotti fidee salphumatti furu. Salphumatti. Kanaafuu gamtaadhaan yoo hojjennu dhaabbata keenya salphumatti jijjiirra. Humna jijjiiramaati. Inni afraffaan kalaqa ni jajjabeessa. Fakkeenyaaf konkolaataa takka hojjechuuf hunduu hin dhufu. Makaaniksiin hin dhufaa, elektirishaaniin hin dhufaa, diizaayinarriin dhufa. Walitti dhufanii taa'anii amma hin baramne biyya keenya keessatti waan tokko bakka diizaayin gootee qabdee deemta elektirishaanii gama malee wajjin hin dhufne maal ta'a amma fakkee beekamaadha ka. Fakkeenyaaf gaaraajii konkolaataa tokko keessatti namni boodii hojjetu qaama konkolaataa ogeessisu makaanikiin elektirishaaniin fakkii sadeenuma kanaa fudhannu sadan kun walitti dhufanii gaaraajii tokko banatanii ati konkolaataa kee yeroo hundumaa fuutee deemuu kan barbaaddu gaaraajii sana maaliif makaaniksiin achuma jira boodiirra rakkoon hoo jiraate kan isa hojjetu achuma jira elektirishaaniin achuma jira hin gashita hunduma isaa si yaalanii fixanii deemu. Asitti makaaniksiidha isa hojjechiista. Achitti immoo boodii hojjechiista. Achitti immoo elektiriikii hojjechiista. Imagine akkuma biyya keenya keessatti waajjira bishaanii, waajjira ibsaa, waajjira daandii sadan kana fudhadhame. Daandiin odoo isaan hin mariisisin hojjeta bishaaniin dhufa. Aspaaltii kutee hojjeta deemeen ibsaaniin dhufa. Aspaaltii kutee hojjeta teeleen amma dhufa. Teeleen dhufanii aspaaltii kana bakka 4 bakka 5tti kutanii darbu. Odoo wajjin taa'anii diizaayinii karaa isaa wajjin hojjetanii asii sarara telekominikeeshinii asiin diriirsina. Sarara ibsaa asiin, sarara bishaanii asiin jedhanii wajjiniin diizaayinii tokko uumu agarte. Diizaayinii tokko diizaayinii tokko wajjin. Kanaafuu humna kalaqummaa ni jajjabeessa, ni guddisa. Gamtaadhaan yoo hojjetu. Kanaafuu gamtaan humna wantoota 8 kanaati jechuudha. Humna wantoota 8 kanaati.
dhumarratti gamtaadhaan hojjechuuf maaltu barbaachisaa kan jedhu qabxii muraasan kaasa. Tokko miira namummaa isa dhugaa gonfachuudha. Miira namummaa isa dhugaa. Namummaan kophummaa namaan ayyamu. Namummaan kophummaa namaan ayyamu. Ani jiraadhee ati badiin ayyamu. Ani argadhee ati dhabiin ayyamu. Namni dhuguma nama ta'e, dhuguma nama dhugaa ta'e kophummaan isaaf du'a. Kanaafuu namummaan kophummaa namaan ayyamu. Kophummaa. Waan nyaatu dhiyeeffatee ollaa yaada. Namni waan nyaatuun bar dhiyeeffatee warri amma karaarra jiran hin nyaatu laata. Namummaan nama dirqisiisa. Kanaafuu namummaa isa dhugaa san gonfachuun barbaachisaa. Gonfachuun barbaachisaa. Gamtaadhaan hojjechuuf wantoota barbaachisan keessaa inni jalqabaa kana. Namummaa miira namummaa isa dhugaa san gonfachuu. Amma amantuma mootummaa waaqayyootiif tajaajilu san keessattuu tokkummaa kan namne miira namummaatiin ala jirra. Manuma amantaa keessatti jechuudha. Akka horiitti deddeebina. Akka horiitti mana amantaa keessatti arrabsaa, reebaa, hamachaa, naannummaan, malaammaltummaan, hanni sassaabamee manuma keessatti mootummaa waaqayyootiif tajaajilu. San keessatti gamtummaan hin jiru. Because namummaadhaan ala jirra. Namummaadhaan ala. Miira namummaa hin qabu. Miira namummaa hin qabu. Haga namoonni faayidaa biyya lafaatiif waliigalansaa waliigaluu dadhaban. Namni amala lama qaba. Amala foonummaa fi amala maleekummaa qaba. Gaafa nama guutuu taate amalli lamaan kun wal ta'ee jira. Hin nyaatta, hin dhugda, hin dadhabda, hin dafqitaa amala foonummaati. Jireenya bara baraa jiraattaa amala erga. Gaafa namummaa keessa baate horummaa santu deema. Foonummaa santu deema. Nyaanni akka itti nyaattu, akka itti uffattu, akka itti yaaddu, hojiin ati hojjettu hundi isaa kan namni hojjetu sanii miti. Kan horiin hojjetu saniyyuu gadi ta'uu danda'a. Kanaafuu gamtaadhaan hojjechuun lafaa ka'ee namaan dhufu. Nama ta'uu barbaada. Nama yoo taate namaa yaadda. Nama yoo taate nama wajjin jiraatta. Nama wajjin. Inni lammaffaan hanqina ofii amananii fudhachuudha. Hanqina ofii amananii fudhachuudha. Mammaaksi tokko maal jedhu namni waan uffattu malee waan nyaattu hin beeku jedhama. Maaliif hin beeke? Ani dura hanan uffadhuu fi hanan nyaadhu maaliif akka garagara ta'u godhe? Ani dura maaliif akkas godhe? Bakka ani jireenyi koo isa namni hanqina ofii dhugaa fi dhugaatti amanee fudhachuu qaba. Abbaa qabeenyaa feetee ta'ii gargaarsa hiyyeessa du'a tokko gaafa tokko hin barbaadda. Gaafa tokko hin barbaadda. Yoo xiqqaate duutee reeffa kee namni makiina irratti sii fe'u nama. Kireeniidhaan hin fe'amte. Konkolaataa irraa si buusee biyyeetti kasii maku nama. Kanaaf namni sadarkaa barumsaa kamirrayyuu haa jiraatu, sadarkaa abbaa qabeenyummaa kamirrayyuu haa jiraatu, namni hanqina akka qabu dhugaadhaan amanuu qaba. Gaafa san gamtaadhaan hojjechuun salphaadha. Kanaaf ebala wajjin hojjechuun qaba. Kanaaf. Fakkii amma namni konkolaataa oofu tokko gargaaraa maaliif dhiisa? Warra konkolaataa yaabbatanii qarshii walitti naa guuraa jedha. Maaliif? Maal ta'a gargaaraa tokko yoo qacaare? Maal ta'a?
gargaaraan qarshima funaanuu qofaa fi shufeera kaa gargaaruun miti. Wajjin nyaatu, wajjin taphatu, rakkoo meeqatu jira karaarra kan nama quunnamu. Kuni akka ta'u goote hanqina kee dhugaaf dhugaa santeechisu qabda. Baruu qabda, amanuu qabda. Amanuu qabda, fudhachuu qabda. Fudhachuu qabda. San gaafa amante nama wajjin hojjechuun barbaachisaadha. Nama wajjin. Fakkeenyaaf dhaabbata tokko qabda waa jennu. Dhaabbata tokko. Dhaabbanni kee industirii keemikaalaa tokko haa ta'u. Achi keessaa baay piroodaaktiin yookaan hambaan keemikaalaa kun hin ba'a. Mandara sii gadii san immoo akkasumatti xureessa jennee haa fudhannu. Xureessa jennee haa fudhannu. Ati industirii keerraa galii guddaa doolaaraan argachuu dandeessa. Industirii keerraa ati galii guddaa doolaaraan argattu san qofa yaadde dhimma namoota naannoo industirii keetii jiru san yoo konsiidariin goone hin shakkini gaafa tokko hin salphatta. Gaafa tokko hin salphatta. Definitely. Gaafa industiriin kee rakkoo wayii keessa gale namni garagarees ilaalu hin jiru. Garagaree. Kanaafuu fageessitee yaaduu qabda. Naannoo industirii keetii hawaasni jiru sun waardiyaa industirii keetii akka ta'e. Madda galii industirii keetii akka ta'e. Dawoo dallaa industirii keetii akka ta'e yaaduu sirra jira. Gaafa rakkoon gale hin shakkini hawaasa kanatu dura si qaqqaba. Kanaafuu hanqina kee rakkoo kee bakka namni itti barbaachisu qaawwa kee amantee fudhachuu qabda. Namni wayinuu guutuu ta'uu hin danda'u. Hundumaan guutuun Rabbi. Namni hanqina wayii qaba. Sani nama nu garuu rakkoon isaa sana. Baay'ina qarshii qabuun, baay'ina qabeenya qabuun, dadhabina isaa hundumaa waan cufatu, waan of katu itti fakkaatan hin danda'amu sun. Hin danda'amu. Qabeenyi waan tokko sii furuu danda'a. Hunda isaa sii furuu hin danda'u. Gaafa san laal gamtaadhaan. Ati amma horsiisa lukkuu irratti bobbaate buuphaa immoo warri naannoo sanii akka gurguru. Ati buuphaa isaanii kennitaa isaanii gurguru. Lukkuu isaanii kennitaa isaanii gurguru. Siifi miti ofii jedhaniit industirii kee eegu. Tiksu. Akka guddatu godhu. Because irraa argatu. Addadumaatti guddattee galiin isaanii dabalaa deemu. Gaafa ati kisaarte immoo hin rakkatu waan ta'eef. Kanaafuu wanti ati laaggootu maal akka ta'e sammuu qulqulluudhaan adda baastee ilaaluu qabdaa jechuudha. Gaafa san dirqamteeti nama wajjin hojjechuu keessa akka galtu. Dirqamteeti. Nama wajjin hojjechuu keessa kan galtu jechuudha. Kan galtu. Kanaafuu tokko nama ta'uudha lammaffaan immoo hanqina qabnu dhugumaan adda baasnee ilaaluu qabna. Akka waliigalaatti gamtaadhaan hojjechuun humna, boqonnaadha, injifannoodha, milkiidha. Yoo xiqqaate nama argan, nama buufan. Nama buufan. Kanaafuu waan qabnu xiqqoorraa walitti finnee wal amannee wajjiniin kutannoodhaan yoo hojjenne jijjiirama fiduun baay'ee salphaadha. Kanaaf suuraa tokko poost godheen ture saamunaa dhangala'aa biiftuu kan jedhu. Ijoolleen saamunaa raabsuuf gurmoofte ijoollee abdii yookaan mooyyuu kaayoo guddaa raabsurraa gara oomishuutti ce'uuf qabdu har'a garuu kan hin dandeenyedha. Hin dandeenye. Amma ijoolleen kun iddoo adda addaati saamunaa fidanii magaalaa Bishooftuu keessatti raabsuuf gurmaa'an. Ganda lama keessa jiru. Amma nu warri saamunaa binnu immoo ijoollee kanarraa bituudhaan
ijoolleen kun fidanii raabsurraa oomishanii gara raabsutti akka ce'an gochuun nurra jira. Nu qarshii keenyan irraa binnaan isaan immoo iyyuu fidanii nuu kennu. Kanaafuu wajjiniin hojjechuu. Liitirii takka yoo irraa binne, liitirii lama yoo irraa binne, sun dabalamee maybe industiriin saamunaa guddaan magaalaa Bishooftuu keessatti karaa ijoollee kanaatiin dhaabbachuu danda'a. Hin beeknu. Nuyi miti isaan hin beekan. Ijoolleen kun dargaggeeyyiidha. Ijoolleen kun magaalaa Bishooftuu ganda lama naannoo Bataskaana Miikaa'ilaattiidha. Kan suuqii xiqqishoo takka kireeffatanii raabsurraa yaa'ee gallu humni keenya dabalaa yoo deeme gara oomishuutti ceenaa jedhanii abdii kanaan kutannoo kanaan hojjechuuf dhufan. Kanaafuu humna ta'uufiin nurra jiraa jechuudha. Gargaaruun nurra jiraa jechuudha. Gargaaruun nurra jira. Ilaaluun nurra jira. Daawwachuun nurra jira. Jajjabaadhaa jechuun nurra jira. Akka namaatti yaannee gargaaruun nurra jira. Irraa bituudhaan, jajjabeessuudhaan, cinaa dhaabbachuudhaan, gorsuudhaan, karaa fagoodhaan isaan deemuuf karoorfatanii kichuutti akka hin cinne immoo gargaaruun nurraa eegama. Ani namummaan koo kan ittiin mirkanaa'u keessaa tokko isa. Isaan gorsuudhaan, gargaaruudhaan, cinaa isaanii dhaabbachuudhaan, hamilee isaanii jajjabeessuudhaan, hagan danda'u karaa itti agarsiisuudhaan ijoolleen kun boru anaaf dallaa, anaaf carraa, anaaf hamilee ta'uudha qabu. Kanaafuu kottaa irraa bitaa, saamunaan isaan raabsan suuqii qabu irraa bitaa, jajjabeessaa, gargaaraa. Ergaa koo isa dhumaadha. Haga ammaa na dhaggeeffattanii waan cinaa na wajjin turtaniif galatooma, galata guddaa qabdu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Yeroo biraa sagantaa biraatiin deebinee walitti dhufnaa sagantaa gaarii takka qabadheen jira, qopheesseen jira. Ishii isan immoo qabadheen dhufa. Kanarraatiif garuu ulfaadhaa, horaa, jiraadhaa, bulaa.